bifa kamiin dhugoomuu danda'a. Bifa impaayiraatiin immoo bifa diigamee biyyi tun diigamtee akka haaraatti ijaaramtuun immoo wanni kun gaaffii uummanni Oromoo akka nama tokkotti gaaffii keessatti uuma. Yeroo hedduu Oromoon federaalizimii kana dhugoomsina kan jedhu irratti. Federalizimiin kun fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yeroo jedhamu wanni afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qabuuf yoo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e afaan agaawwan as bahee afaan isaaniitiin barreessan. Impaayirri biyyattii afaan Gi'iziitiin deemti, Gi'iziin kun gadi bu'aa deema, gadi bu'aa deema. Qimaata akkasitti as bahaa deema. Sabaaf sablamni hundinuu afaan isaatiin dubbachuu fi barreessuu eegalaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromooillee wanni afaan biyyattii keessatti afaan biyyoolessaa haa ta'u jedhamee dadhabameef akka impaayira utubaa impaayira san keessa afaan Amaaraa yookaan afaan Naftanyaa afaan guddaadha jechuudha. Sadarkaa Afrikaatti ol oofaa jiru isaa. Nuti immoo afaan keenya sadarkaa biyyoolessaatti illee gahuu dadhabaa jirra jechuu barbaadatan. Kanaafuu bifa kanaan namni yoo gaaffii kun akkamitti hin dhugooma fi dhugoomu kan otoo addaan baasanii gaariidha. Kanumanni gaafachuu barbaadatan. Jaalala Naasir gaaffiin kaase baay'ee gaariidha garuu gaaffiin isaa jecha achirratti dubbatame akka waan hubate fakkaatu dogoggoruu mala. Qabsoo Oromoo qabsoo haqaa abbootiin garaa yookaan yaalantattoonni yookaan immoo ilmaan dhiibbee qabsoo isa dhugaa sana jallisuudhaaf akka hin taanetti hiikuun akka dhaabbilee siyaasa Oromoo afaan faajjii mootummaan isaan keessatti huumoo sana qabatanii harka isaanii sana yookaan immoo adeemsa isaanii sana qabatanii Oromoon kan dhugaan qabsaa jiru qabsoo isa dhugaa sanarraa bukkeetti dabuudhaan waan sirni Habashaa fedhu sanatti luuccessuudhaaf. Isaan keessaa tokkoffaani gaaffii maal jedhanii hiiku gaaffiin Oromoon tokkoffaani Itoophiyaa yookaan immoo dimokiraatessuu Itoophiyaatiin deebi'aa kan jedhu. Itoophiyaa dimokiraatessuudha. Inni lammaffaa gaaffiin Oromoo kan deebi'u Itoophiyaa dura ijaaruudhaan kan jedhu. Inni sadaffaa immoo maal jedhu sirna federaalizimii gaaffii Oromoon kan deebi'u federalizimii kana yoo dhugoomsineeni kan jedhanii waan sana qabatanii uummata keessa deemanii uummanni dhuguma wanti kunoo ta'e akkas ta'a jecha. Kun jechaan jarri qabatanii kan ittiin deemanii kan ittiin qabsoo Oromoo isa dhugaa isa olmi Oromoo sabboonaan Oromoo haqaaf mirga isaatiif falmachuu sana irraa dabsuun gara fedhan sana jallisuudhaaf oofanii jiran jechaadha. Malee qabsoon Oromoo waliigalaa sana miti gaaffiin Oromoo sanaa miti. Gaaffiin Oromoo sanaa miti jechuudha. Jarri kan barbaadan garuu sana fakkeessuudhaan uummata keessatti safaan baay'uudhaan gara sanatti gaafa luuccessanii humni gara itti jallate inni qabsoo dhugaatiin deemu sun duubatti hafaa jechaadha. Inni dheerata umuriin jaraan dheerata jechaadha. Nuti immoo akkasumatti hidhamaa ajjeefamaa dararaan dura gahaa itti fufna jechaadha. Haala sanaan kan isaan ittiin deeman. Malee qabsoon Oromoo dhugaa Itoophiyaa dimokiraatessinaa jiru. Itoophiyaan dimokiraatessi namni jibbu jiru garuu yoo gaaffiin Oromoo deebi gaaffii Oromoo ta'uu hin taane gaaffii nama tokkoo biyya sana keessatti akka dhala namaatti mirgi isaa eegame akka dhala namaatti mirga hiyyannoo, mirga dhageettii, mirga pireesii, mirga hojjechuu, mirga of ijaaruu, mirga iddoo fe'etti chocho'ee bakka barbaade jiraachuu, mirga hojii argachuu, hojii uumuu wal qixa. Aadaa isaa guddisuu wal qixa, afaan isaa guddisuu wal qixa. Yoo akka nama tokkotti argate federaalizimiin dhugaa'uu danda'a jechuudha biyyuu kamittuu ta'e. Sana yoo ta'uu baate garuu ani gaafa aangootti dhufe kan makoo dhugaa calaqqisiisee isa kaanii nama dhuunfaamsoo jedhee federaalizimii biyya sana keessatti mirkanaa'uu hin danda'u. Garuu jarri kan fayyadamanii kana gooneetti akkasitti itti fudhannaa kan jedhuuf yoo gaaffii siyaasa waan hin deebisanitti fakkaate jechaadha. Tole jaalayyaana dura waan tokko jedhee darbaa jaalayyaanaadhaaf laannattaan sideen ati immoo sadaffaatti gaaffii jedhamu. Jechuun yeroo baay'ee maali federaalizimii barbaada Oromoon waa'ee? Ishee makamtatti waan tokko jedhaan utuun jaalayyaanaa bira dhaqe jechuudha. Akkana jechuu barbaadu gaaffiin Oromoon biyya mataa ishee dandeesse turte. Oromoon biyya
mataa ishee dandeesse sirna gadaadhaan bultu turte Oromiyaan. Warri kaabaa dhufanii cabsanii koloneeffatan. Oromoon gaaffii kaasa. Biyya koo irratti abbaa biyyaa ta'aa jiru. Gaaffiin Oromoo guddaa ofiidiyoodhaa fi warra ofiidiyoo jaalarra guddaadha gaaffiin Oromoo. Gaaffiin Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa gaafachuudha. Mirga abbaa biyyummaa isaa gaafachuun madda bilisummaa Oromoo maal jedhe? Uummanni Oromoo hiiree isaa ofiin murteeffatu jaallayyaanaan sila jedhena. Maal jedhe jaallayyaanaan? Xinnaa guddaan harka baasee hiiree isaa murteeffachuu qaba. Warra kanaaf hin jiraadhas yoo jedhe, nancitas yoo jedhe. Kanayyoo bilisummaa Oromoo boodana fide. Kanayyoo namni baay'een itti namanne waan isiniif. Akkamitti itti namanne addi bilisummaa Oromoo gaafa ka'e uummata Oromoo dammaste. Nuti biyya mataa keenyaa qabna turre. Biyya mataa keenyaa kana warri Habashaa warra Awurooppaatiin olii galanii meeshaa argatanii dhufanii nu cabsanii weeraranii nu qabatanii. Kanaaf dimokiraatik Oromiyaa jaarradhame dimokiraatik Itoophiyaa jaarradhe. Nuti kan qabsoo kanatti dabalannee jaallan keenyaaf namoonni hedduun dhuman isa kana kaayyoon ta'e. Kaayyoo kanaaf immoo deebii kan ta'u warra Itoophiyaafis gaarii kan ta'u warra Itoophiyaafis gaarii kan ta'u uummanni Oromoo dhiibbaa tokko malee gaaddisa walaba jala taa'ee hiiree isaa ofiin murteeffachuudha. Yoo barbaade nan citi yoo barbaade immoo sigiitiin hin jiraadhaa jechuudha. Kanaaf immoo dhiibbaa guddaan uummata Oromoo xiqqeessu dhumaatii fidaa jiru maa inni waaltii warri Itoophiyaa fudhachuun barbaanne tokko dubbii hamaan fakkeenya tokkoon isinitti hima. Bara darbii keessa kutaa 14 ture Itoophiyaa keessa. Itoophiyaan kutaa 14 ture. Eertiraan kutaa tokkotu turte keessa. Eertiraan bilisoomtee alaabaa ishee dhaabbatte addunyaa irratti. Kutaan tokko uummata miliyoona 3 nuti uummata miliyoona 50 tokko jedha. Warri Tigraay guutaa amma Eertiraa bilisoomaniiru bara warra Tigraay. Dur bilisooman. Namoonni baay'een Tigraay hin bilisoomne. Tigraayituun bilisoomne ta'e maaliif Geetaachoo Asaffaa dhaqanii finne warri Itoophiyaa qabatan. Abiyyiin fa'aa Tigraay bilisoomte alaabaa ishee UN bira dhaabban garuu Tigraay irra dhaabbattee daangaa ishee irra kaa'attee waraana Itoophiyaa hin sochoosu jette. Tigraay bilisoomte. Kan uummata Oromoo maali? Sadii kibba Sudaan fudhadhaa. Sudaan kutaa 25 turte. Namoonni baay'een beeku. Kutaa 25 keessaati kibbi Sudaan, Junuub Sudaan kutaan tokko bilisoomte. Kutaan tokko gaaffattee bilisummaa ishee labsatiin jirti. Maal akkuma amma caalaan jedhu? Maal nun gaaffiin dhumaatiin kun hundumtuu irratti ta'e? Jaarsoliin keenya baajjatanii ani waan tokko isinitti hima kitaaba tokkoon barreessaa jira. Leencoo lataa uummata fuuldura dhaabbatee dimokiraatika Oromiyaa ijaara jedhee dookumentiidhaan qabna. Jaarsoliin kun dhimma isaanii wannoo ta'anii achi deemanii gaaffii keenya dalgaa qaabu. Garuu dubbii guddaan jaarsoliin haa qaaqanii warri Itoophiyaa jedhanii warri Ameerikaa warri Awurooppaa warri Oromiyaan bilisoomtee Itoophiyaa keessaa fi sabaaf sablammii keessa jira jedhan asii Noorween Siwiidin irraa cittee biyya walaba taate wal keessa deemaa jiru. Garuu Oromoof hin didame addunyaa irraa. Ameerikaanis hin diddee warri kunis hin diddee akka warri beektota keenya nutti himanii. Garuu waan isinitti himu. Akka fedhe namni haa jijjiiru akka fedhe haa jallisu malee dhangala'oon dhiigaas kan dhaabbatu. Warri Itoophiyaanis du'uu kan dhaabbatan. Oromoonis du'uu kan dhaabbatu. Tokko Oromoon hiiree isaa murteeffachuu, lama Oromoon bilisummaa isaa gonfachuu, biyya isaa fakkaataa biyyaa ta'u. Ani kana yaada kooti kun. Amma kanatti jaalladha ta'u. Hawaasa keessatti qorbattanii warri shamarran kunis qoratee baay'ee gaarii barachuun baay'ee barbaachisaadha. Nuuf yeroo baay'ee dubbachaa turre waggaa baay'ee dubbachaa turre dhimmi kun dhimma Oromoo tokko ilaaluu fi akka keessa qoratee fi waamicha godha. Itti aansuun waa jechuu waan an jechuu barbaade gammachiis baay'ee waliin godheera. Uummatni keenya kun waa'ee jaallatanii asirratti waa jechuu barbaadanii miliyoona 50 jirra. Uummatni miliyoona 50 dhiisaatii uummatni Jibuutii ollaa keenya Jibuutii xiqqoo tokko biyya Faransaay jala bultee 250 turte yeroo bilisummaa ishee argatte. Biyyi tokko Gaambiyaa kan jedhamu West Afrikaa jira. Ani beeku amma lakkoofsaanii yeroo duraa kana gara 200 waliin turan jechuudha bilisummaa isaanii yeroo argatan. Sabi Oromoo
akka anama sagalee tokko qaba. Abbaa fi sagalee tokko qabataa sagaleen darbadhu bi sabni Oromoo biyyi Oromoyaa walaba ta'uu fi birmadummaan jiraachuu turre jiru. Yoo xiqqaate waggaa 25 amaneen jira jechuudha. Maaliif? Tokkoffaa eenyummaa isaa aadaa isaa durii sana warra akkasitti deebi'uu isa barbaachisaa. Fayyaa isaatiin obboleetti turre jira. Qabeenyaa isaa amma saamame kanarratti abbaa ta'ee ofii isaas irratti ajajee deebi'ee ittiin badhaadhummaan jiraachuu turre jira. Kanaaf jecha ajiteetillee kan hin godhuwanii kana akkas ta'u turre jira jedhee namaa jechuudha. Egaa dippiloomaatiif jecha hirree ofii murteeffannaa kan jedhu sana qaalii dippiloomaatiif warri Yuunaayitid Neeshinii waan fudhatan ta'eefi kana fudhannee deemaa jira. Ilma amma haasa'amaa jiru kana warri sila jaalladhanillee isma haasa'amu kaase maleessaa fi akka sanaatti ta'uu turre jira deemti. Maatiin warri OPDOs kan isaan haasa'aa jiranii ittiin qabsoo keenya karaarraatti balleessanii qabsaa'uu fi uummata gargar jiranii sirnuma tortora aadaa dhiifa mana godha yeroo jecha ishee jiru kun gadheedha. Aadaa na biyya sana kan hin jibbirra bakka aadaa sirna hannaa irratti ijaarame. Aadaan waggaa 3,000 jedhu suni aadaa waggaa 3,000 isaan qaban osoo hin taane aadaa kush. Uummata kushtu achitti civilization qabachaa ture. Maqaa Abisiiniyaa irraa gara Itoophiyaa kan jedhamu antiik Itoophiyaan uummata kushiiti. Isa ittiin hatuuf jedhanii seenaa keessa inni adeemu qormatu kana. Kanaatiif uummata kushiiti immoo wabii kan ta'u saba Oromooti. Gaafa Oromoon bilisummaa isaa argate naannoo sana uummati kush jiru hunduu kunoo mallee xiqqoodhuma maqaa Oromootiin dubatamuutti kaananii warri akka qimaantii jedhamu fa'aa dhageenyee hin beekne kushuun jechuudha ta'a jechuudha. Kun baay'ee nama gammachiisaa gara fuulduraatti illee waan gaariitti adeemna jechuudha. Otuun kana irratti jaallan akka irratti mari'annuutiin yaada nuu kennanii ani ammayyuu kan Oromoon irratti yaadu irra jiru. Warri mana keessanittis galtanii abbaan fedhe addunyaa kana keessatti uummati jaarmiyaa hin qabne namni hin ijaaramne akeeka isaa bira ga'uu hin danda'u. Akka nama tokkootti yookaanis immoo akka jaarmiyaa humnaa ta'e xiqqoo gamtaan ijaaramutti akka proportionii saba Oromootti at least namni miliyooniin tokko otuu ijaaramee jiraate ijaaramee deeggaraa ta'ee miti hawwii qabaatee miti ijaaramee kaayyoo isaa sanaatiif yoo bobba'e akeeka isaa uummata miliyoonii 50 keessaa egaa Oromoon kaayyoo kanaatiif miliyoonii tokko illee yoo ta'e otuu ijaaramee socho'eetti jaarsi jalatti socho'e seeraan socho'e sirnaan socho'e kaayyoo qabaate kaayyoo namni kaayyoo qabne lafatti adeemu hin beeku. Kaayyoo qabaannee kaayyoo kanaan akeekaa yoo sochoone garuu bakka geenyu beekna jechuudha. Kanarratti ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Kan ammallee keessa deebinee irratti yaaduun nurra jira. Jaalatasfaa waa'ee kanarratti kaase jechuudha. Itti aansu Oromoon rakkoo tokko isa mudatee jira. Erga bara goobanaati. Rakkoon Oromoo muratee jaalate caalaan sila tokko yaade tokko uummata obbolaa obsutu wal mufatu aangoo irratti ta'uu mala yeroo sana gaa'e sirni gadaa yeroo dadhabaa dhufu eenyutu aangoo fudhata kan jedhu warri mootii ka'anii turan jechuudha. Abbichuu garaan gidduutti ijoollee tuulamaatti jiran kuni lolli qaba. Egaa galaan yeroo lolu inni abbichuu keessa goobanaan dhalate kuni diinaa wajjin misoomu fira ta'e jechuudha. Achirraatii gargaarsa argachuutiin obboleessa isa masirajaa caraan ibseera kana jiru. Kuni maal ta'e jechuudha. Sumni saba Oromoo keessatti deena cimaan kuni dhalatee saba Oromoo kibba Oromiyaa jira. Yeroo hundaa ani kitaaba irratti fi Alexander Boltonich nama jedhamu nama Raashiyaatu waraana Minilik duukaa deemee barreessaa ture. Isaan dubbise deebii maal jedhamu isaa deebii loo. Gara kun ammayyaa maaru kibba shawaa uummati naannoo sana jiraachaa ture macca uummata hedduu
sooressa ture yoo qabeenya horii amma kumaa baay'ee ture. Baay'ee cimina uummata kana waraanni miliiku waree yeroo wareeree jedhu horii isaa qabeenyaa isaa distirooyi godhu jechuudha. Namni keenya nama jeesu itti arganii hin beekan. Inni ana naasuun suni jireenya isaanii keessatti horii jechuudha. Nama jeesan horii ajjeesan isa qabanii qalatan isa kaan gurratan jechuudha. Kana diina wajjin koopereetii godhanii diina keessaa wajjin kastaana jechuudha. Eega gaafa sana waa'ee diina keessaa kan dubbachuu barbaada. Haile Sillaaseenis OPDOnis by the way Haile Sillaaseen aangoo irra kan buuse Dabalaa Gurdamaa nama biyya Dooktar Gimbii jechuudha. Isaan kun aangoo irra buusanii booda dabarsaniitu maqaan isaa kan Oromoo dhaan maleessa diktaaterii tokkoof kennan jechuudha. Isaan irratti geeraranii qaroon Oromoo qabdu yeroo dargii IPRP maaloo jettee dhumte jechuudha. Nama itti dhabne jechuudha. Diinni keessa nu beekaa afaan keenya dubbata kanaan nu waa'ee isaati.